Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barnoota ja'affaati. Amma kun barnoota addaati. Adda gadi hin dhufe jechoota sagalee jajjabaatu gabaabaa jabaa jennaani yookaan jabaa gabaabaa akkas jennaani. Isa kanniyyuu argaa jiraattan gaafa duraa jechoonni innaa gabaabbatuuf yoo dheeratu dubbifamaa akkuma baranne dubbifamaan lama ta'a yookaan tokko ta'a. Yoo dubbifamaan tokko ta'e sagaleen sun gabaabaa. Yoo dubbifamaan lama ta'ee barreeffame sagaleen sun dheeraa. Amma immoo dubbachiiftutu lama lama ta'a. Fakkeenyaaf damma jabaa gabaabaa jechuudha. Mucha achi qorra raatu isiin lama raatu lama barreeffameera. Ammas bira deebi'ee gabaabaadha. Qorra gabaabaa jabaa jennaani. Bullee turre gadda har'a gurra tarre carraa gara boodaatti hin dheerata. Jalqaba irratti gabaabaadha. Jaballee ammallee waa sadii of keessaa qaba jechuudha. Akkuma kana akkuma duratti sun jechoota sagalee makaati. Sagalee makaadha. Sagaleen isaa makaa ta'ee gara jalqabaa gabaabaa gara boodaa dheeraa ta'uu danda'a. Yookaan gam lamaanuu gaggabaabaa ta'ee jabaadha ammoo. Marroo, halluu, harree, qarruu, dachaa, machii, sochii, bulloo, naacha, boolla. Akkuma agartan kan jechoonni kunniin jajjabinni isaa maaliin mul'ata? Dubbifamaa lama lama ta'ee barreeffamudha. Takki ammoo kun inni jecha sagalee dachaatiin qubee dachaa cha of keessaa qaba. Isuma kanatu mucaa hin jennu mucha jennaani. Machii chaan durillee asitti namicha machii ennaa jedhamu taate chii akkasi. Sochii sochii hin jedhu kun sochii buloo hin jedhu kunillee bulloo namni buloo kan jedhu taate sirrii hin ta'u jechuudha. Innaa dubbisaniidhaan namaan galu. Abbaan bulloo jedhee yeroo barreeffachuu barbaadetti laatuun lama taati. Oolleen boodarra jirti. Jalqabatti gabaabaa gara boodaa dheeraa ammoo sagalee jabaa of keessaa qaba jechuudha. Boolla gara jalqabaa dheeratee gara boodaatti gabaabaa jabaadha. Jajjabinni sagalee wanti ibsamu maalinni qubeen dubbifamaan dachaan barreeffamudha. Dubbifamaan dachaan barreeffamu raa raa daa daa raa raa argaa jirtan maamaa akkuma kana jechuudha. Laalaa kunniin cufti isaanii akkuma kana jechuudha. Kan biraallee guutu waan agartee fakkeenyaaf isiniif kennu jechuudha. Ofuma keessanii dubbataa jecha jajjabaa tokko innaa akka barreessuu barbaadan taate dhageeffadhaa waan barreessan keessanii dubbisaa dhageeffataa barreessan dubbisaa afaan ofii keessa dubbisaa sagalee ofii ol fuudhanii dubbisaa eessatti akka laafu eessatti akka jabaatu eessatti akka dheeratu eessatti akka gabaabatu suuta jedhanii innaa dubbisaa akkasitti dhageeffataa jedhanii barreessuun nama dhiba jechuudha. Baay'ee laafa. Kanaaf yeroo itti aanu keessattuu amma xiqqoo ishii seera isaa akka bu'uuraa kana jalqaba kanneen babbarannee boodarra barreeffamallee irra deebinee waliin shaakalla jechuudha barbaada. Ammaaf warri seeronni bu'uuraa kan barannee jenne qubeen bakka lama akka qoodamtu dubbachiiftuuf dubbifamaa